waltajjii bal'aa kan ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa irratti argamanii geggeessan waltajjii siyaasa egeree Oromiyaa keessatti mari'atamudha. Kana akkuma aadaa Oromootti waltajjii keenyaa eebbaan ni eegalla. Gidduutti walaloo xiqqoo isiniif dhiyeessina. Haasaa waliigalaa ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaan taasifamu isinii ni dhiyaata. Tokko lama jechaa waltajjii keenya ni goolabna. Aga xumura sagantaa keenyaatti kan fageenya irra teessanii toora yuutuubii, feesbuukii, raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa akkasumas karaa fagoo deemtanii dhuftanii dirree waltajjiin itti geggeeffamaa jirutti argamtanii dhaggeeffachaa jirtan hundi keessaniyyuu ayaataa obsaan hanga xumuraatti dhaggeeffadhaan affeerraa keenya. Egaan qophii keenya eegalleerra akkuma duratti tuquuf yaalle eebbaan waltajjii keenya saaqnaa abbootiin jaaroliin biyyaa gara fuulduraatti nu dhiyaattu eebbaan waltajjii keenya saaqna. Sheekh Kamal Indris lubaa Malaatu Alee Maariyaam adasiin barbaada. Tole Waaqayyoon galateeffanna. Waaqa keenya nagaa nuu kennee biyya keenyas nagaa nuu taasisee guyyoota dabarsitee rakkinaaf gidiraa baay'ee irraa nu eegee fayyaa nagaadhaan guyyaa irraatiin dhugeen hundumti keenya hin galateeffannaa. Yaa Waaqayyo gooftaa nagaa nuu kennitee biyya nagaa keessa nu jiraachistee guyyaa kanaan nu ga'uu keetiif guddaa si galateeffannaa. Ammas nagaa kee nuu kenni biyya keenya biyya nagaa nuu godhi. Nagaa nuu kennite kana jaalala keetiin guyyaa irraa keenya kana nu eebbisi. Geggeeffamaa fi waamicha nuu godhame kana waamicha gaarii kana irratti argamne akka hirmaannu kan nu taasiste siidha. Kanaaf maqaan kee bara baraan kan galateeffatu jennee si galateeffannaa. Boqubaaf galalli bara amma baraatti mootummaa keetiif haa ta'u. Ameen. Faaruun kan rabbii keenya guyyaa har'aa biyya keenya biyya nagaa nuu godhe hundumaa keenya guddaa fi xiqqaa fi qeerroof qarree abbootii dargaggoo hundumtuun addanatti walitti nu qabee rabbii keenya biyya keenya nuu bilisoomsee rabbii keenya galateeffannaa. Galanni rabbii keenyaaf haa ta'u. Mana nagaadhaa dhumne immoo mana nagaatti rabbi nu haa galchu. Wal argaa keenya kana bichaa rabbiin godhin galatoomaa ulfaadhaa. Waaqayyo halkan dukkana keessaa nagaa nuu kennee fayyaa nuu kennee nu bulfatee yeroo kana ala hundaati sassaabee oltu nu agarsiise Waaqayyo guddaan isaaf haa ta'u. Waaqayyo yeroo anaan nu geebu immoo ammas walgahii keenya walgahii nagaa ta'ee ittiin mari'annee waa'ee biyya keenyaa waa'ee oromummaa keenyaa waa'ee haqa keenyaa dubbannee akka nagaan gadu Waaqayyo nu haa gargaaru. Waggaa sadii irraa waan asitti dubbanne hin yaadattu. Waggaa sadii irraa maal jennee gaddasi? Inni kan namoonni hiikannu jennee gadde. Ammuma kana Waaqayyo waadaa nu galee ardii kana irratti hin hiikannu jennee asii gallee ituu hiikkatina deemnee waggaa sadii itti harkuu keenya Waaqayyo gadi guddaan isaaf haa ta'u. Jaallee keenya jaalloo keenya haroo Dirribaa immoo maal jedhe gaafa sana? Ani yennaan yoon Oromoon bilisoomu malee yoo Oromoon barbaadu ta'e bineensatti galee bineensaa wajjin dhagee jiraadhaa jedhee Waaqayyo bineensatti hin galchine deebi'ee uummata keenya wajjin wal argee kunoo biyya hundaa qabatee kan dhagee jiraata Waaqayyo gadi guddaan isaaf haa ta'u. Ilmi namaa bineensaa wajjin hin galu. Aariiwwan baay'ee namaa sobsiisa. Ilmi namaa bineensaa wajjin hin galu namaa wajjin gala. Yoo illee ta'uu baatee siras bineensuma wajjin illee jiraadha malee kaayyoon koo booddee ittiin deemuu waliin kutataa dhiiraa waan ta'eef kana nu abdachiisee kanaan immoo Waaqayyo nu gahee kunoo inni gammadee uummata keenya wajjin amma Finfinnee amma eessaa gahee qabsoo isaatti bufee jira waan ta'eef galanni guddaan isaaf haa ta'u. Galatooma. Ayyee taa'umsa isaaniitti aamilee aannu simadhaa.
saboota cunqurfamoo ta'an dhaabbilee garaagaraa kanneen akka TPLF, JLF fi kanneen biroo sagal waliin ta'uudhaan impaayera Itoophiyaa hundeen fonqolchuuf deemaa jira. Kanaaf ammallee gooticha waraana bilisummaa Oromoo jaarmiyaa ABO'tiif haamilee kennaafi. Ayyeen dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo Arraata biyyoolessa Oromiyaa kan toora yuutuubii akkasumas fuula feesbuukiin nu hordofaa jirtan. Kana malees warreen dirreetti argamtanii bakka waltajjiitti dhiyaachuudhaan aduu akkas gubuu keessa teessanii haasaa yeroo dhaggeeffachuudhaaf asitti argamtan ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirbaa Lammeessaa gara fuulduraatti affeerra. Haamileedhaan nu simata. Ashama nagaa jirtu baga jiraatte waggaa sadii ta'ee dhiiroo bakka kana itti deebine akkamiin itti deebine wareegama itti baasneetu itti deebine. Walcaqasnaa aduu keessa jiru walcaqas waan gabaabduu waan asitti wal barbaannee fi walitti himnee namuu gara mana ofiitti akka deebi'u. Bakka kanaa bakka seenaati. Bakka kana kan godhannee fi lafa itti hin hiikkannu ni hiikkachiisna malee jenne hiikkachiisnee agarsiisuu keenya itti agarsiisuuf asitti walitti qabamne. Dhuguma waggaa sadii kana keessatti garuu waan baay'eetu ta'e. Walaa caqasu. Waggaa sadii har'aa bakka kanatti walitti qabamne waan barbaannu hin arganne wareegama waggaa hedduu ilmaan Oromoo itti kaffalan galmaan hin geenye sana galmaan ga'uuf ammoo qabsoorra jirra. Qabsoo sana ammoo yookaan galmaan geenya yookaan ammoo itti wareegamna malee hin sharafnu waliin jennee waadaa walii seenne waggaa sadii dura asitti waan walitti himne irbuu waliin seenne sana ammas galmaan hin geenye galmaan geenya irrallee ammas hin dogoggoriina waca qofaan ta'ina abbo sinitti meeraa sittisii har'as dabalee sinitti himuuf hin dhufee jedhu. Waggaa sadii har'aa asitti wanti walitti haasofne hin qabanne sin abbaan qabate abbaa qaba hin qabanne wareegama ofitti daballe yeroo isaa dheeressine dararama dheeressine ofitti jechuun sin badiin keessan gootan ofitti daballe har'as akkasuman ta'in dhaggeeffadhu kattaayiiti. Jaarroleetu jira harmootiitu jira. Haadholii keenya kaawwasisan dadhabaatu jira. Kanaaf yeroo isaa gabaabsinee aduu keessaa wal galchina. Bakkuma jirtanitti gatta'aati walaa dhaggeeffannu jedhu. Gattaa achumatti. Waca qofaan homaan hojjetani waciin. Waggaa sadii har'aa jettan waggaa sadii har'aa asitti wal geessee dhiichistee deemte. Waci waan jijjiiru. Ummata hoduu qofaan hin taasisiina. Ummata hojii nu taasisa. Inni hojjete sun immoo bishingaa qobaa ishee mataa keessaa baatee daraarte hin taasisiina. Hubattanii? Bishingaan qobaa daraare maal ta'a? Maal ta'a? Simbira nyaata abbo. Qobaa daraarere. Kanaafuu maal sin jechuun barbaade? Inni bishaate isa bukate too eennuuti ni gubate. Akkas hin taasisiina. Wareegamatti jirra. Dhiiga dhangala'u lafee ta'u lubbuu ba'utu jira. Sanatti gatii gochuuf deemuutti jirra.
inni bishaate isa dheedhii siichi bishaatu osoo eeguu maal ta'e ni gubate. Kanaaf wareegama buburree nun kafalchiisin gattaa'e waan siin jedhu dhaggeeffadhu hojiitti hiiki. Amni keenya siichi bakkuma waggaa 3 jenne sana jirrarrayyuu. Gattaa'e. Har'a asitti kan wal geenye keessumaa ummata Oromoo umuriin isaa waggaa 18 fi sanaa olii ta'e barbaanne asitti. Daa'ima jibbuuf miti. Waan ummata Oromoo umuriinsaa hojii sanaaf ga'e barbaannu walitti haasa'uuf wayyaa. Ammoo daa'imni as dhuftanii hin jeeqiina. Qabsoon sinii hin qabdi. Hegereen qabsoon situ biyya harkaa qaba. Hin jeeqiinaa jechuudha. Tole? Haya, ammaa kaaseen ittiin fufa. Waggaa 3 har'aa addi bilisummaa Oromoo qabsoo bara hedduu maatiin meeqatti wareegame cunqursaa bara baay'ee goonni meeqaa lafeetti dhabe lubbuutti dhabe dhiigatti dhangalaasee dhaaba kana Oromoon dhaaba kiyya jedhee imaanaa itti kennate akka dhaabaatti imaanaa sana galmaan gahuu gahe Oromoon hedduun akka itti wareegame sanatti guduunfuu dadhabe. Akka sabni itti cabee fi itti dadhabe sanatti guduunfuun gaafa dadhabamu fala dhahachuun faloo kaa'achuun dirqama waan ta'eef uummata Oromoo isa miiliyoona hedduu sana uummata Oromoo isa sagaleensaa hin dhagahamne isa hin dhaggeeffatamne dubbatee dhageessifachuufis isa carraa hin qabne uummata Oromoo kan addaraasha tokko keessatti walitti qabamee fedhii fi hiree saba guddaa murteessu osoo hin taane Oromoo isa dhimmichi isa ilaallatu booda lafa keessa jiru bal'inaan hawaasicha mariisisuun dirqama waan ta'eef bakka kanatti wal yaamnee maal wayyaa Oromoon maal barbaacha manaa ba'ee har'a maal argannaa manatti deebi'uu jirraa waliin jenna. Lakki biyya barbaanna, bilisummaa barbaanna, walabummaa barbaanna, birmadummaa barbaanna. Addi bilisummaa Oromoo sana galmaan ga'ee hin guduunfine yoo galmaan ga'ee guduunfeera ta'e immoo guyyaan bilisummaa Oromoo yoomi? Alaabaan addi bilisummaa Oromoo alaabaa mallattoo cunqurfamoota hundaa kasaba Oromoo gaafa dachee Oromiyaa irratti gadhaabne gabrummaa jalaa baanee irra jennee dubbanna jedhe suni dhaabbatteetti yoo alaabaan kami guyyaan bilisummaa Oromoo nuti kabajannu isa kami seerriif heerri itti qabsaa'aa turre ittiin qabsaa'aa turre har'a ittiin wal bulchinu meerre kana wal gaafanne bakka hin geenye miti. Kanaafuu maal goone innere qabsoo itti fufnaa waliin jenna. Mee warri waadaa waliin seenne gaafatu. Warri gaafas waadaa walii seenne gariin itti wareegamee nu agarsiise. Gariin har'ayyuu baaburichumarra jira. Gariin immoo irraa harca'ee nurratti hojjete. Bitaanis korii, mirgaanis korii, walga'iin koorumaa ittis wareegamu har'as keessa jiraatu irraa harca'ee irrattis hojjetu guyyaa isaa hin hanqatu taajjabbii walii daballee malee haga lubbuun jiramutti dachee kana halagaan hin dhaalu jechuudha. Warri gaafa as turtan ummati Oromoo gaafa as turte ejjennaa makee kaleessa asitti dubbatte tuftee hin arraamne deebitee lafa kana dhufte yoo jiraatte ati goota caalu bagarraa ante as geesse jechuudha. Warri immoo itti hadhoofte har'uma qofaa itti fakkaatte dukkanni kuni waan hin bariine se'e humni meeshaa humni waraanaa naannoo kana miti ka helikopterri rukute akkasuma akkasiti warri as jirtu argiteetta warri naannoo kana rukute maal jedhere hin rukunnee miti gaafas injifataman
ati immoo sirratti qubateera. Warri sun gaafas injifatan. Lolicha har'a miti ka injifanne nuti. Lolicha mootummaan abbaa irree gaafa ajjeesee awwaala dhorkate gaafas injifatame jechuudha. Ummata hin lolanii hin injifatanii addunyaa kanarrattis mootummaan ummata lolee injifatee hin jiru. Kanaaf gaafas injifattan. Maal jechuudha? Warri humna waraanaa qofa laaluu gochaa baay'ee suukkanneessaa addunyaa kanarratti hiriyyaa hin qabne ummata jiilchuuf isaan raawwatan ilaalee garaan gara bulte ejjennaa dhabe ejjeta dhabe warri sunis har'a asuma keessa jira. Waldaa jabne malee bakkatti deebi'uu yaa deebine. Bakka ammatti deebine kanarraa kaanee imalli keenya siichi fagoo hin jalqabne. Akkuma waggaa 3 har'aa. Waggaa 3 har'aa ni lolla ni lolla. Oromoo waan sin hin beeknetu jira. Wanti Oromoon hin beekne waraana bilisummaa Oromoo naannoo tokko lolee qabatee sanaan mirqaantu. Yeroo sanatti qabsoon ammayyuu nu hin galle mirqaana sanarraa kan kaatanii dhaabbattanii dhiichisu. Dhaabbattanii dhiichisuu sana keessatti lakki akkas miti jedhanii yeroo isinitti himani abadan amma booddee maaltu bosonatti deebi'aa jettu. Akka bosonatti deebinu annan beeka. Waraanni bilisummaa Oromoos ni beeka. Sababiinsaa onneesaa qabaachuu dandeessu. Of kenniinsa isaa qabaachuu dandeessu. Wareegamaaf qophii ta'uu dandeessu. Waliin wareegamna si waliin dhumannaa jettaniis of amansiisuu dandeessu. Qawwee sana hin qabdan. Oromoon qawwee ofirraa hiikkatte. Akkasuma akkas miti. Kanaaf hin amansiisu injifannoon keenya yeroo hundumaa. Oromoo yeroo hundumaa kan qawwee irraa hiikan kanaafi. Qawwichatu hin jiru. Har'as akkasuma waraana bilisummaa Oromoo harkaa qaba. Haa lolatu. Hin deebi'uun jedhiin diinni ni deebi'a. Wallaansoo irra jira. Takkaa irra keessa takkaa jala ta'uutu jira. Har'as hin deebi'u si waliin dhumanna malee harka duwwaan dhumattan hin danda'amu. Qawwichi hin jiru. Hiikkatteetta. Qawwee jabeeffadhaa dhokfadhaa awwaalladhaa yeroo siin jedhan hin dhageessu. 500 gurgurtee araqee dhugaa turtee jechuudha. Dhugaa jirtu kana Oromoo walitti himna. Bara baraan injifannoo dhufe of harkaa baasaa wareegama ofitti dheeressaa du'aa uummata duutuu dadhabe. Duuti amma beeki Oromoo biratti homaattuu bahaa hin jiru. Hin kofliin ofitti kofaltaa jechuudha. Qawwee asitti hiikame mee fidaa gadi baasaatti lolaa hin jiru. Dhiigaan hiikame bo. Diinni toon buqqa'ii ol seentee qawwee fuutee gola keessa dhokfatte. Gola keessa dhokfattee immoo ni gurgurattee jechuudha. Warri mi'aasaa beekummoo ittiin bitee si akaa'ee deebi'e. Uummata akkasiiti uummati Oromoo. Kanaaf injifannichi siichi bira hin geenye ammayyuu. Hin geenye bira fagoo. Yeroo hundumaa bira geenye kan nuti deebinu uummata wallaalaa kanatti harkaa qabna. Uummata wal saamu. Wal saamaan jirtu amma. Walillee hin qaanfattani. Wal harkaa fudhattee wal saamtee waluma keessa deemtaa jechuudha. Uummata akkasiiti kan nuti harkaa qabnu. Hin geenye galma ga'uullee hin danda'u. Fagoo siichi. Abdii muradhaa jechuudha. Kan itti aanu deemnee loluu ni sodaanna. Wanni nuti sodaannuufi maaliiti? Sirna dhablummaa bal'isuu deemna yoo ta'e irraa ka hafe injifannoon hanga dabalaa deeme latti bal'achaa hanga deeme uummati kun uummata wal balleessudha ta'a. Kanaaf diinni iyyuu sin ajjeesee sin adabee sin hidhee ka sin bitu. Uummata hidhamee bitamuu qofaasi. Uummata ajjeefamee bitamuu qofaasi. Uummata saamicha hanni qofaan sin irraa bareedu jechuudha. Uummata akkasiitisi. Sinitti himamee ka uummata sin hin galle. Dhiigni Oromoo asitti dhangala'uu hin qoorre sin hin mararu. Uummata akkasiiti uummati Oromoo. Yeroo hundumaa sinitti himan hin dhageessan. Kanaaf duuti keessanis rabbiyyuu hin gaddisiisu jechuudha. Nama dhiisiiti. Waan nuus hin gaddu jechuudha. Laphee keetu jabaataa. Laphee keetu laphee shiraan guutamee jechuudha. Uummata akkasiiti ati. Har'a dhiigni dhangala'aa jiru sin hin mararu. Dhiiga dhangala'u irra tarkaanfatee fal'aana hatuu deema uummanni Oromoo. Uummata akkasiitisi.
kana isinitti himuuf hin siyyaamee jechuudha. Qeellamirraa buqqisne wal saamtan callis gidaamiitti dabarre wal saamtan amma immoo jimmaatti damarraare sirna dablummaa dabaluu deemna hin ta'u diinichumte as deebi'ee sin sakaalee siitee sin bulchuu sana wayya sana filattan waan ta'eef maaliif sinii wareegame maalitti ba'uuf sirna dablummaa fiduuf wareegamaan jirru bo sirna dablummaa balleessuuf wareegamutti jirra wallagai Oromoo gara deemtutti waliin hatii manni amantaa maaliif gubata suuqiin nama maaliif caba kanaaf miti kan wareegama baasaa jirru bilisummaa sii fiduuf malee sirna dablummaa fiduufi miti waraanni bilisummaa Oromoo ololaaf nu saaxiltanii jechuu warri cunqursaa beeku cunqursee beeku siyaasicha beeku nurratti taphataa jira jechuu waraanni bilisummaa Oromoo waraana nama gudee du'edhanii waraana hatu waraana shiftaa waraana mana amantaa gubu waraana hospitaala gubu mana barnootaa gubu nuun jechaa jiru sanan goone garuu beektu sintu godhe nuti dhukaasarra jirra dhiigni keenya iyyuu hin qoorre wareegama keenya iyyuu hin awwaallanne dhenga dagdaamii jiran madoon ukaasaa madaa'eera madoon ukaasaa innan nurra tarkaanfate waajjira poolisii keessa fal'aan hate uummanni Oromoo waajjirri poolisii beeki borusitu itti gargaarama waajjira poolisii gubdee fi sirni dimookiraasii gadiin dhaabbatu waajjira poolisichaa miti kasi gabroomse poolisii achi keessa jiru si gabroomse sana achi keessaa baasteennaani achi keessatti yoo haqan dalagne borisi shirri somni damni ni dalagama taanaan manichi gubateefis gatii hin qabaatu boris ati dhiitamaama jiraachaa jechuu ani yoo waajjira poolisii sana qabbee achi keessatti haadha hiyyeessaa darara gubboon hojjedha ta'e manichi gubates gubachuu baates hiikan qabu Oromoo siniin galle ammayyuu mee amma hospitaala keessa waan gootan argitaniittu sinitti dhukaasuuf nu marartu siniif wareegamaa jirra sinitti dhukaasne ennaan maalsaa wareegamna ree sinniisuuf wanni sin gootan mataa nama dhukkubsa nama maraacha qoricha hospitaala keessa jiru namni akka jaldeessa wayya beeki jaldeessi illee boqqolloo keessa yoo seene hanga nyaatu nyaatee keessaa ba'a jaldeessa wayya Oromoo qorichi sun har'a hin jiru gaa mee mataa bo'oo tokkoof qoricha eessaa fiddure mee natti maa eessaa fiddu mataa bo'oo tokkoof qoricha iddoorraa fiddan oomisha isaa qabdu warshaa isaa qabdu namni akkamittiin hangam yoo wallaalaa ta'e waraanni kaleessa si cunqursaa ture dhugaa si cunqurseera deeme garuu deeme poolisii waajjira poolisii sanatti si hidhe yaadannoo wayii qabda achi keessatti dararamteetta manicha miti kasi hidhe namicha immoo yookaan haaduu yookaan haa baqatu kaan harkasittaa kennatu xumuratteetta akkasittiin itti fufuu dandeenya akkasittiin itti fufuun hin danda'amu sirna dhablummaatu dagaage walitti muuqamna ajjeesu yoo ta'e kunis qawwe isiniinis ni ajjeesaa jechuu diina qofaa ajjeesa jedhamee miti ka hojjetame garuu siniin ajjeesna taanaan siniin ajjeesuurra qabsoo dhiisuutu irra filatamaa jechuu waraanni bilisummaa Oromoo ummata isaa ajjeesuurra qabsoo dhiisna gabrummaa nagaa qabdu mootummaa gabbartee saamamtee akka barbaadetti dhiitamtee bultu wayyaa jechu kanaaf yeroo hundumaa ummatuma calliseetuma bubbee yookaan immoo ibidda saafaa shaalloo gogaatti qabate akkatti dhaamsan hin jirre hin ta'ina wal sossobuu ummata keenya jechuu miti sun hallayyaatti wal oofuutti jira nama hallayyaatti deemu ashuu jabaadhu jechuun sirrii miti dhiisuu irra wayya wareegama hin kaffalle siniin jechuutti hin jiru beeki akkuma hatuuf waa yeroo nuti dhukaasa jalqabnu waraanni bilisummaa Oromoo kaampiitti yeroo dhukaasu hatuuf akkuma dhufee wareegame hiikkatee ittiin loluufis dhufee kan wareegame jira wareegama sana xiqqeessuu kiyya miti 99 qulqulluu hojjenne tokko isheen tosiin suni nu balleessiti waan ta'eetiin kana jechuutti jira badeerammoo sabaaf sablammiin kamiyyuu Oromiyaa keessa jiraachuuf mirga qaba kan nu miidhe yoo jiraate borseeraan ni fixanna mana hin gubiina sammuu akkamiiti kun yoo shira ta'e malee
beeki kun shiraa diinummaa jennee lafarra wal balleessuuf deemutti jirra. Hojii diinaati kun. Siyaasa sakaallaa bara meeqa shaakanee bare warra akkasiitu keessa jira yoo ta'e walleegaa wal tiksaa akkanumaan hoomaa taatanii itti nammitanii kanan tokko godheen duukaa deemtaniin godhiina jechuudha. Inni konkolaachisaa ta'e kan kaleessa birrii 20-30 nama fedhu har'a 200 nama gaafata. Xurii dhiigaa, xurii lafee, xurii lubbuutiin sooromtee siif hin sifaa'uu jedhu. Haadha hiyyeessaa sabbata haadha hiyyeessaarraa 200 hiikkattee gidduu kana dhaloonni badaa jira. Oromoon hegeree hin qabdu, Oromiyaan hegeree hin qabdu. Mootummaan nu gabroomse mana barnootaa keessatti daa'imni waggaa 2-3 waa isheen hojjettu ani umurii kiyya kanaan hin hojjedhu nama qaanessa safuutu cabe. Oromoo isa duutuun laaliin du'a miti kaati ilaaluu qabdu. Fayyaa duuneerra nuti kadu'e ni boqate lobbaafatee jechuudha. Fayyaa duune dhaloota kana laalaasin. Dhaloota kana laalaa lafuma kanatti dubbadheera walgahii jalqaba tokko. Dhaloonni har'a nuti harkaa qabnu kajaarsa hin qabanne jaartii hin kabajne hojii hin jaalanne sa'a 24 taa'aa oolu harka iyyuu dhiqatee immoo nyaachuufu maatiinsaa kadhatanii nyaachisani inni iyyuu gabbarame sa'a 24 baala nyaatu abiddi afaanitti baatee deemu dhaloota bishaan aayilaandiitas jira caatiitas jira sukkaaras jira asirraan immoo lawuziitu jira. Dhaloota akkasiiti harkaa qabna. Dhaloota dhimmi biyyaa homaayyuu ittiin fakkaanne hegereen keenyi nama yaaddessaa jechuudha. Hegereen keenyi baay'ee nama yaaddessa. Dhaloota akkasiiti horataa jira Oromoon. Abbaa dhabe namni haa ittiin jedhu hin jiru. Dargaggeessi mootummaaf yaaddoo. Kanaafuu hin baratiin, hin qaroomiin, mirga hin gaafatiin. Eessa haa oolu? Iddootti jimaa qabaan, iddootti tamboo tuutan, iddootti safuun cabu, iddootti aadaan cabu, iddoo akkasii haa oolu. Dargaggeessi akkasii mirga hin gaafatu. Abbaa barbaadetu immoo iddoo barbaadetti daboo kadhatee diigi jennaan diigu, gubi jennaan gubu. Hospitaala yeroo itti nammitee gubdu tanii gurgurachuu barbaaddu. Yeroo akkasiiti yoo uummati kan qabu walii hiree rakkoo ittiin darbuu fi kan waliin ciniinsifatee wal bira dhaabbatu yeroo akkasiiti malee yeroo akkasii miti boka wal saamani waliin saamiidha. Lolarra jirra seera gad dhaabbate hin qabnu caaseffama mootummaa diigaa jirra malee an keenya hin diriirfanne. Kanaafuu waraanni isin keessa seenee isin hin jeeqiin hojii isaa hojjetatu isin immoo koree yeroo bulchiinsa yeroo bilisummaa yeroo argattan ittiin tikfattan tolfadhaa isin hin jenne. Maaliif akkas wal goona Oromoo? Abbaan amantii kamuu hordofi Islaama ta'e Kiristaana ta'e waaqeffannaa ta'e waan barbaadde hordofi dhaloota qabi. Amantiin siyaasa ittiin deeggaraa baay'ifatanii buusii sassaaban malee waaqi tokkichuma amantii kamuu hordofii jechuudha. Namni waaqa namaa kennu hin jiru. Islaamni yoo kiristaana ta'e xaaqee lafa kaa'ee jalabiyaa lafa kaa'ee masqalii hidhatee gonfoo maratee sagada isaa jijjiirrate irraa kaafee waaqa namni namaa kenne hin jiru. Kiristaannis yoo islaama ta'e masqalii lafa kaa'eetu xaaqee ofirra kaa'arraa kaafee wanti jijjiirame hin jiru. Waaqi tokkuma. Kanaaf abbaan amantii kamiyyuu ta'ii nama akka namaatti qabi. Maal jennaan? Sammuutu doomee dhaloota akkasiitu Oromiyaa keessatti horataa jirra waan ta'eef. Abbaan amantii qulqulluu waaqa tokkicha waaqa jechuun akkas jedhee nama barsiisuurra amantii jalaan dahatee kabajaa amantii sana gonfoo sana mataarra kaa'ateetu dhaloota siyaasa barsiise. Mootummaaf miseensummaa guuchisiise. Abbootiin amantii akkasi. Jaarsi biyyaa keenya kabajan qabu. Jaarsi biyyaa jaarsa araara cubbuu keessa dhaabbatu jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu. Akkasi mitiiree kan nu mudate jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu jaarsa kaaniif immoo loogee qawwee hidhachiisu. Har'a laali waan dubbataa turre hundumti isaa ta'ee jira. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundumti isaa hidhatee harkaa qaba. Ka hidhatee harkaa hin qabne Oromoo qofa.
sabni guddaan hammana ga'u abbaan barbaade qawwee kaasee iddoo barbaadetti kan boosisaa oolu Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoo inni gahee kana hundumaa ittisuu danda'u hin jiru. Iddoo inni gahee ittisee diina sinirraa kaasetti iyyuu sirna dhablummaadha gadhaabdan. Faajjii bilisummaa, faajjii wareegama keenyaa miti. Faajjii sirna dhablummaa, faajjii hanna, faajjii saamichaatti gadhaabuutti jirtan. Namni bahee galuuf maaliif yaadda? Namni bahee galuuf yaaddoo qabataanaan immoo diinumti inni kaleessaa bakka haa ta'u. Sirna dhablummaa bira sirna dhablummaa kaaniin bakka hin buufnu. Ummati Oromoo, ummati hammana ga'u kun, sabni guddaan akkasii kun hallayyaatti deemaa jira. Yoo dacheen kun jiraattee namni irra jiraate Oromoo waggaa 10, 15, 20, 30 booddee sabummaa isaa tiksee, biyya isaa tiksee, aadaa isaa tiksee, safuu isaa tiksee hin jiraatu. Ummata qaanii, ummata safuu cabse, ummata yoo gama kitaaba adda addaa beektu akka ummata Sodom Gomoraa jedhaniiti ta'aa jira. Waa laaleen jechuutti jira. Waggaa 3, 4 wanti asitti jenne hundumti isaa ta'eera. Hubadhaa. Hundumti isaa ta'eera. Safuu qabna. Handhuurri shamarran Oromoo hin mul'atu. Harmi shamarran Oromoo hin mul'atu. Malaasnee walitti himuu qabnaa jechuudha. Safichi iyyuu cabee diida jira waan ta'eef irraa dubbachuun nan qaanessu. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Abbaan amantii sin argu, jaarsi biyyaa sin argu, barsiisaa sin argu. Hundumtuu doomeera, duudeera, jaameera. Fayyaa deemna fakkaanna malee fayyaa duuneerraa jechuudha. Mirgaanuun jedhan. Mirgi dirqama akka qabu beeka. Safuu kee guddistee, aadaa kee guddisteetu mirgi kan waliin deemu. Qullaa deemuun kan faranjiiti. Sana irraa dhaalte. Dhaqanii ji'a irra qubachuunis faranjiitu godhe. Sana immoo maan dhaalii? Beekumsan dhaalle waan safuu cabsummoo dhaalle. Kanaaf wallaalaaree nuti. Rifeensa akka barbaadde tolfachuu, hidhii akka barbaadde dibachuu, huccuu akka barbaadde uffachuu mirga dhaalteetta. Safuu waliin immoo kabajaa waliin immoo maan dhaalii? Beekumsa waliin maan dhaalii? Bilbila harkaa qabna waan barbaanne achirratti ilaalaa oolla. Akkatti bilbilli dalagamu immoo maan bariirree sila. Kanatu nu hafe. Addunyaan teknooloojiin har'a waan hundumaa fidee bilbila xiqqoo tokko